ijoollummaa isheetti waa'ee dheerina morma ishee irraa kan ka'e yaada gaariis ta'e yaada gaarii hin taane simachaadhuma guddatte. Har'arra geessee wayita mormi ishee takka sattawwaa gaafa biraa morma keeti moo kan nama biraa waliin jedhamaa ture sun beekamtii argamsiiseeraaf. Hiwot Baharuu shamarree dheerina mormaatiin Afrikaan Guinness World Records jedhamu irratti akka lakkoofsa Itoophiyaatti amajjii 13 bara 2015 morma dheeraa Afrikaa jedhamuun galmaa'eera. Waan ijoollummaatti jedhamaa guddattee ni galti. Morma kiyyaa wajjin wal qabate dhaabbata kiyyaa wajjin waan ta'eef hedduu hagas hunda adda bahee wanni ijoolletti fakkaata. Namni akka qoosatti saatawaa kanaan jiruus ni jira. Yoo mormi kun teessuma qofa immoo kana maatii wajjin ida'ameeti. Kajoos nama jira. Akka kaayin immoo irra guddaa ni bareeda. Kan namni naan jiru karatti Kiloopaatiraa akka jaan. Kiloopatiraan morma kiyyaa irratti hin bari eenyudha Kiloopatiraan tajaajamta. Jeesarti godhe. Hojjaan kee hangam? Meetira 1.80. Meetira 1.80. Kanaafuu dheertuudha jechuudha. Walaa barannu. Kan hin dhaladhee guddadhee Hargeel ta'anaa birootti ganda 14 jaama. Barnoota achumatti hin baradhee. Kolleejjii barnoota barsoota cirootti kan hin seene. Afaaniin baradhee bee kolleejjii irraa. Kolleejjii xumureen kan hin finfinnee dhufe. Achi akkaawuntingii eegalee digiriidhaan. Usman akkaawuntingii barachuutti jiruutti kan hin moodelingii eegalee. Moodelingiin hojjedha. Mee waa'ee beekamtii argattee natti himi? Moo beekamtii gama Afrikaan buuk jiinaa irratti kan galmaa'e. Akka Afrikaatti dubartii mormii dheertuu morma kiyya jechuun fuuldura isaatiin seentimeetira 14 maddiidhaan seentimeetira 18 kanaafuu akka Afrikaatti hin jiru jaanii beekamtii kanaa kannan. Maatii keessatti si qofaatu dheertuudha moo warri kaanis dhedheeroodha warri kaanoo morman dheeratu? Akka maatii keenyatti dhedheeroodha warra ja'aman keessaa. Abbaan kiyya haalaan dheeraadha gama dhaabbataatiin yoo ta'e. Gama mormaatiin immoo ummatiyyattu dheertuudha. Nama ummati yoo hin shajjaamti namni karatti wayin xiqqoodha kanaan jiru. Irra guddaan kiyya ummatiyya kan hin fakkaadhu mormaan immoo gama ishiitti kan hin beejeetii yaada. Mormi ishii dheeraadha. Garuu kiyya hin ga'u. Garuu morma kiyya kana ni galmaajee yaadeen beeku. Kennaa rabbiiti. Anaafis faaya wanta hin qabutti gammadeeti kan hin jiraadhu. Tarii beekamtii kana akka argattuuf eenyu kan si kakaase? Akka galmaa'uuf kana gargaare mucaa tokkotu jira hiriyaa hiyya akka carraa ta'e Kaasaawun Geetaachoo jaama. Ni haasofna jechuun hiriyoota taatee ni haasofitaan gaafa haasofnu morma kee kana maaliif hin galmeessifnee naan jee gaaf tokko. Jechuun hayi maaliif hin galmeessa mormiin galmaa jeetiin gaafadha. Ni jirani bari hin laaltuu TV qaalcha shannaafi jaamu tokkotu jira. Isa san biratti maaliif hin galmeessifne naan jee akkuma qoosatti. Bilbila isaatuun qabannaan qoomee bilbila isaa naattus erganaa jee bilbila isaa ergee booda jechuun siyaadeetiitiin callisee sun bilbilee fashannaafiidha. Bilbilaanii fi mee naa ergii suuraa naan jee suuraa huccuu uffadhee suuraa mormaa isin ergeef. Inaamannee beektaa gaafa erguuf jiruu jechuun gaaf tokko workshooppii fa'aa hojjetama footoodhaan wajjin wal qabatee ta'eetti malee akkamitti akkanatti jira. Qaamaanis si arguu qabaa naan jee dhumarra gaafa qaamaa wal agarru meetirallee fidatee dhufeen inaamannee. Wanni isaa akkuma ergeefuma ilmaa suurarra qaamaan gaafan si argu natti dheeratee naan jee itti amaneetuma galmeesse ergasii argeellee haalaan hin barbaadutti jiraayyuu naan jee yoo jiraate tarii kee caalu ni jira akka Afrikaatti jeetiin barbaade hin agarree jee akkana. Morkataan kan biraan dhufne gamma. Dhufne. Dhiirarraas dubartiirraas. Tokkollee hin jiru jee anillee akkasumatti yaadee sarchillee goone. Mee yeroo beelofte yookaan immoo dheebotte daftee dheebuu bahuu beela bahuu mormi kee kumsi dandeessisaa laata? Waan takka dhiibbaa akkasii irratti nyaatas dhugaatii sirrumatti. Waan siif argamsiise jira hangammatti? Hangammatti jechuun moodelingiin hojjedha yeroo hedduu. Hojiin kiyya guutuu moodelingii hojjechuudha. Isaa wajjin anaaf bu'aa buusee jira. Amma gaafa laalamu gaafa moodelingii keessatti uffata tokko uffachuuf qaama laalanii ni dhaabbata. Huccuu san haala kamiin kan mul'isu gama mormaatiin wal qabatee rifeensi yoo wal qabame yoo rifeensi qaqqabame haala kamiin uffanni kun ka bareedu ka jiru anaaf bu'aan abuusee malee waan irratti tokkollee hin qabu. Maali karoorri kee gara fuulduraa maali adda? Hangama fuulduratti irra guddaa aadaaf turizimii Oromiyaa wajjin hojjechuun barbaada. Oromiyaa beeksisuudha. Akkan Oromiyaa keessatti kan hin dhaladhee guddadhe isas naannoo baadiyyaa keessatti. Dubartoonni na caalan hedduun achi keessa ni jiran. Isaan san baasuu irratti hojjechuun barbaada. Jechuun dubartoonni wanta qaban addunyatti beeksisuu qabanii isa san haala tolooltummaatiin ta'ee hojiidhaanis wajjin wal qabatee isaan san irratti sirriitti hojjechuu barbaada. Dhaabbilee garaagaraatii wajjinis beeksisaanis haa ta'u
Ga'uma Oromiyaanii beeksifna jee gama yaadu modeelingiidhaan faayinanti fufuu barbaadu kana booda hojii biraatti ni hojjedha. Meen hojjedhu meekaappii fi kana meekaappiin immoo modeelingii wajjin wal qabata. Isa kana wajjin wal qabatee kan inni itti fufu ta'a. Gama fuulduratti immoo dhaabbilee garaagaraatiin wajjin wal qabatee aadaa fi turizimii wajjinis investimentii fi daldala garaagaraa irrattis. Achiin Oromiyaa keessa dhiirota malee kaagammatti hedduu hojjetan dubartoonni hedduu miti. Jechuun dhiibbaan haalli guddina keenyaatis dhiibbaa wajjin kan wal qabate dubartiin takka barattee eessa geessii yaada jedhu jira. Isa san hawaasa keessaa hambisuuf hagan danda'u namoonni na gargaaran yoo jiraatan isaanii wajjin ta'ee hawaasa kiyya irratti hojjechuudhaan kan inni barbaadu. Muuxannoo argatte yookaan immoo beekamtii argatte kanarraa maali addatti kan baratte tarii dargaggootni kanneen biroollee sirraa barachuu wanti isaan danda'an yoo jiraates. Gama addunyaatti gama waan tokkotti achi baatu namoota wajjin wal barta. Namoota yoo wajjin muuxannoo garaagaraa fudhatta. Gaafa muuxannoo san fudhattu muuxannoo kana haala kamiin nama fayyaa dabarsa fayyatti yoo ta'e gama dubartii irratti caalaa kan dubbachuu barbaadu wanta qabaniin jechuun bareedinni kophaa bu'aan qabu. Dhalaan takka bareedduu waan taateef waan tokko ni hojjettu jechuu hin danda'amu. Bareedina ishee sana irratti wanta qabdu irratti maal hidhachuu qabdi beekumsa hidhachuu qabdi barachuu waan tokko Google godhanii sarchi godhanii namoota irraa isaa ta'uu haala kamiin ifii keenya baasuu kan dandeenyu kan jedhu baratanii sirriitti gadi fageenyaan kaayyoo isaanii saniif warra murate ta'uu qaban. Bu'aa ba'iinni jira jireenya keessa bakkuma hundattuu bu'aa ba'ii san garuu cabsanii keessaa bahuu danda'uu qaban. Hiyoot Baharuu guddaan si galateeffadha milkaa'ina si hawwa. Ayyee isinillee galatooma.